Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu obboleewwan kiyya gaggaarii fi gaggaarii akkam nagaa jirtanii baga jiraata isiniin jecha ayyee hedduu takka walirraa binnee ragaati. Akkasumas hordoftoonni tiktokii jalatti argamtan akkam nagaa jirtanii isiniin jecha hedduu takka galatoomaadha. Tiktokii kiyya bulii 3 keessatti 1,000 keessa naagashuu keessanii fi hedduu takka galatoomaa isiniin jedha. Ammaafuu viidiyoo hedduu gadhiisuudhaaf oguratu narra jira. Yeroo yeroon oguruu fi akkasumas akkaawuntii haaraa namarratti cufuun akkuma itti fufatti jira gaati. Inshaallah kanuma haaraa kana follow isaa akkuma naa godhuu keessanii hedduu galatoomaa isiniin jedha. Akkasumas YouTube channel kiyyas follow, subscribe, like fi share fi subscribe gochuun dagatinaadha. Keessaallee akka barnoota hedduu irraa argatan abdii qaba. Barnoota amma dura tiktokii irra ture barnoonni hedduun isaa as jalaa jira. Irra guddaan isaa jiraachuu baatus haga ta'e takka as jalatti argachuu dandeessanii dheqaadhaa subscribe, like, share gochuudhaan jabeessaa isiniin jedha. Profaayilii tiktokii kee jalatti argattanii kunoo kana akka asirra jiru kana jechaadha. Profaayilii irra cuqaastan kallattumaa YouTube keessa isin galchaa jechaadha. Amma har'a wanni haaraa wanni isinii qabadhee dhufe aappii VPN Chrome ka jedhu kana aappiin kun aappii haaraa bu'ee har'a galakkifame jechaadha. Aappiin kun amma dura ogguramee ture jechaadha. Aappii shabakaa firii dalaguudhaan shabakaa aappii akkaan cimaadha. Aappii kana gabbuufadhaatti fayyadamaadha. Aappii haatunu lamma dura isin garsiisan ture. Mobaayilii sawaa zayinii hedduu akka ajaa'iba dalagaa jira. Garuu aappii san caalaa daran aappiin kun haalaan cimaadha. Ogguramee ture. Guutumaan guutuutti kaleerri isaallee kanan turre warri beekanii warri hin beekne aappiin kun amma durallee firii dalaguudhaan aappii akkaan cimaa ture jechaadha. Reefu amma eda galgala galakkifame amma anillee itti fayyadamaa jirasaa. Aappiin kun aappii kan caalaa kan haalaan namatti tolu sa'a haga fedhe dalaga jecha sa'a dhiiraa dalaga osoo isin waa tokko hin goggodhin. Fakkeenyaaf warroonni suutii keessa jirtanii aappiin kun sawaa irratti kunoo bakka kanatti dalagaa. Sawaa irratti kunoo kanarratti dalagaa. Stiizii firii parsantii 100 yeroo 3 kakaayiru kana. Akkasumas immoo zayinii irratti illee kunoo bakka kanatti dalagaa. Kunoo zayinii irratti kunoo maqoon isaa kaayira kunoo zayinii firii VPN Pro medhe qubee baadaa Pro kaayira jecha zayinii irratti. Haalaan cimaadha jecha saffisa ol aanaan dalagaa jecha amma durallee saffisa ol aanaan dalagaa kaampaaniin biyya kana keessa jiran dafanii to'atanii aappii san pilaastoor keessaa balleessanii jechaadha. Akkasumas mobaayilii irratti illee kunoo kanarratti dalagaa. Asirratti bakka kanarratti dalagaa mobaayilii firii lakkoofsa 1 fi 2 haga 3 garuu ka irra caalaa lakkoofsa mobaayilii firii kan wees lakkoo parsantii 100 qabu kana jechaadha. Aappiin kun biyyoota garaagaraa Kuwait keessatti illee dalagaa, biyyoota hedduu keessatti dalagaa haga ta'e takka keessoo seentan waan isaa argachuu dandeessan karaa salphaanii waan ta'eef akkasii like share gochuudhaan namoonni biroo warroonni rakkina shabakaa qaban jiraachuu mala uummata san biraan geessanii akka itti fayyadaman haga aappiin kun mumkin ogguramuu mala haga ammaaf haga jiru takka itti fayyadaman osuma jedhu malee aappiin kun yeroo hunda hin dalagaaf miti. Kaampaanii biyya kana keessa jiran dafanii to'atanii aappiin kun aappii saffisa cimaan dalagu jechaadha. Waan ta'eef share godhaadha namoonni rakkina shabakaa qaban itti fayyadaman isiniin jedha. Galatoomaa akkasumas irra deebiidhaan chaanaala kiyya subscribe naa godhaa. Baasiin qabu wal jajjabeeffannuun aadaa keenya like share subscribe godhaa waggaa jennu ammaaf bu'aa itti argannaa bu'aan itti argannu beekumsa qabnurraa yoo walii qoonnee namni tokkorraa baree itti fayyadamee yoo wal fayyadne ka jedhu sanii jechaadha. Galatooma.